fayyinni amantii malee hin jiru. Macaafni kan nutti himu amanuun jireenya bara baraa argachuun iyyuu amantii malee hin jiru. Jireenya bara baraa argachuun iyyuu erga Yesuus Kiristoositti amantee booddee ani jireenya bara baraan qaba jette abdatta. Innuu amantii malee hin jiru. Amantoonni amantii gatan jireenya bara baraa gataniiru jechuudha. Amantoonni amantii rakkasiisan jireenya isaanii fayyina isaanii rakkasiisaniiru jechuudha. Amantooti waldaa Efesoon amantoota amantiin harkatti rakkaseedha. Inni kan biraan rakkinni isaanii mudate, rakkinni nama Waaqayyoo ta'uu isaan harkaa balleesse, wanti isaan mudate. Amantoota barsiisaa hafuura hamaati wangeelarraa galagalantu waldaa Efesoon keessa guutuudha. Rakkoo gurguddaa sadaffaa isheen qabdu amantoota barsiisaa hafuura hamaa dhaggeeffatan. Amantoota hafuurri hamaan isaan barsiifatu waldaa keessaa qabdi Efesoon. Phaawulos barsiisee yeroo achi galagalu as galagalanii hafuura hamaarraa baratu. As galagalanii isa sobaa baratu. As galagalanii isa fakkeessaadhaan guute baratu. Gidduu deemee warra baratu. Gidduu deemee warra jiraatu. Gidduu deemee warra dhugaa balleessu. Gidduu deemee warra jireenya kiristaanummaa fokkisiisu. Amantoota hafuura hamaarraa baratantu Efesoon keessa jira. Kana macaafa qulqulluurraa waan argeef ija jabaadhaan isinitti himu. Isa jalqabaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1. Isa jalqabaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1. Amantoota dhugaa dhiisanii sobatti deebi'an. Kan akkasiitu achi keessa jira. Rakkoon barsiisa sobaa kun Efesoon keessatti deddeebi'ee mul'ata. Rakkina guddaa isheen qabduudha. Sababa iddoo waaqa tolfamaa waaqessuudhaan baay'ee beekame, waaqeffannaa sirrii hin taaneen baay'ee beekame keessatti waldaa hundoofte waan ta'eef barsiisi hamaan irraan fagaatu yeroo baay'ee ittiin marfamaniitu jiru. Isaan kana waldaama keessa jiraataniitu amantoonni warri amananis yeroo as galagalan asii dhaggeeffatu, gadi galagalanii immoo kan biraa dhaggeeffatu. Amantoota gidduu deemanii jiraatanii amantoota jireenya amantii isaanii balleessan akkasiin agartan akka waldaa Efesoon. Waldaa keessaa dhugaa barataa gadi ba'anii soba baratu. Kanneen dhugaarraa nama galagalchanii waldaa Efesoon keessa akka jiran Phaawulos itti himee ture. Naannoo sanas akka jiran Phaawulos dubbatee ture. Gara dhumaatti namoonni tokko barsiisa hafuurota xaarotaatiin kaanii akka goyyoomfamanii hafuurri qulqulluun keessaa baasee dubbata jedhee raajii itti himee ture. Waldaa sana keessatti wal makiinsi akkasii akka dhalatu, rakkinni akkasii akka dhalatu, namoonni of qabuu hin dandeenye jireenya isaanii dhaabbatan qabne baay'een barsiisa kanaan akka miidhamanii hafuurri Waaqayyoo karaa Phaawulos itti himee ture. Kutaa ammaa yoo dubbiftan guutummaa isaa argachuu dandeessu. Amantoonni barumsa sobaa kana baay'ee ittiin dhugaman kan akkasii kan jaallatan kuni warra dhugaan gurra isaanii hoosisu baay'ee sobatti kan madaqanidha. Yeroo barsiisi dhugaan barsiifamuuf lallabi dhugaan lallabamu gurra isaanii kan isaan gubu baay'ee kan isaanitti hin tottollee warra akkasiiti. Waldaa Efesoon keessa kan jiran soba malee dhugaan kan itti hadhaa'u, kan itti mi'oofne, oduu malee jecha darbaa dabarsaa isa waggaa 15 dura yoo dhaga'anitti tola malee isaarra wangeelarraa ati baaftee dubbiftuuf baay'ee kan ittiin gammanne. Oduu duriidhuma ani amma bar tokko biyya akkasiitii baran akka godhe dheetuun jalqabe kan baay'ee itti tolu, kan baay'ee gammadu, bara akkasii tokko karaa akkasiirratuun deemu dheetuun jalqabe hedhee kan afaan banee oduu isaa dhaggeeffachuu jaallatu. Macaafni qulqulluun gaafa dubbifamu mugaatiin isa fudhatee kan badu. Gaafa macaafi qulqulluun dubbifamu hirribi isa fudhatee kan badu. Gaafa macaafi qulqulluun dubbifamu dhanni isaa kan isa hoosisu, kan ittiin tolle, tuu kanarra darbanii har'atuu na darbeera ta'e kan jedhan macaafa qulqulluu wajjin kan waladheeffatan, dubbii Waaqayyoo isa dhugaa wajjin kan waladheeffatan gurri isaanii sobaaf kan baname amantoota akkasiitu waldaa Efesoon keessa jira. Rakkoon isheen guddaan ergaan kun barreeffameef kanadha. Warra soba jaallatan dhugaarraa kan fagaatan jechuudha. Egaa namoota yookiin dhaloota Waaqayyoof gurra hin qabne, dhaloota dhugaa Waaqayyoo dhaga'uudhaaf gurra hin qabne, dhaloota dhugaa Waaqayyoo barachuudhaaf gurra hin qabne taanee yeroo jirruudha. Waldaan kiristaanaa amantoonni, tajaajiltoonni dhugaa barbaaduun dirqama nurraa eegamuudha. Amala isaatiin barsiisi sobaa laphee irratti waan xiyyeeffatuufi laphee namaa waan hatuufi dhalooti baay'een nutu ni ilaalle malee lapheen keenya hatamaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ani gaa takkaatti camadeennaan akka qotiyyoo ergisaatan qotama 8tti niiku yoo yaadattan ameen jedha. Yoo ma yaadattan qotiyyoo ergisaa kan nama biraati waan ta'eef amma isheen dadhabdu. Ameen jedhii harka wal qabii ture malee yaadaddu. Yeroo ma yaadattan itti gidduu buufadda.
Rakkoo waldaa Efesoon keessa ture isa arfaffaan isinitti hima. Wanti nama dubbadhe sadan saayyuu barsiisa mataa isaa danda'e qaba. Barsiisa sobaa irratti nan barsiisa abbaan jedhee konferensii ittiin gashuu danda'a mata duree guddaadha dhimmi barsiisa sobaa. Anamma isa barsiisuutu hin ta'in rakkinni isaanii kana mata duree akkasii rakkina akkasii dhibee akkasii qabu isiniin jechuu kooti malee mata dureewwan nama dubbadhee dhimma baay'ee nu ilaallatu dhimma gurguddaadha. Garuu akkasittiin sagantaa guyyaa tokkootiin finnee galuu hin dandeenyu. Rakkinni isaanii inni kan biraan Ximiitiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irra jira. Rakkoo waldaa Efesoon. Madaa gurguddaa arfaffaa isheen qabdu. Warra jaalala horiitiin amantii irraa badan qabdi waldaan Efesoon. Warra jaalalli horii sammuu isaanii fudhatee bade, warra jaalalli horii laphee isaanii fudhatee bade, warra jaalala qarshiitiin machaa'an, warra jaalala qarshiitiin lapheen isaanii bade waldaa keessaa qabdi. Isa jalqabaa Ximiitiyoos boqonnaa 6 lakkoofsi 10 akka kana jedha. Horii jaallachuunii jedha. Isin lakkoofsa 9 amma 11tti dubbifadha. Kurnaffaan isaa garuu ka'eera. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa laatuudha jedha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticharraa maal ta'aniiru? Badaniiru. Xuruutti dhaggeeffadha. Waraansa baay'eedhaanis maal godhaniiru? Of waraananiiru. Kana namatti isaan miidhamiti. Kana seexanatti irratti hojjetaa jiran jedhu. Kana namatti irratti daggamen jedhu. Ofii isaanii maal godhan? Amantiirraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaan maal godhaniiru? Of waraananiiru. Maal godhanii? Jaalala horiitiin qabamanii. Kunis barsiisa mataa isaa danda'eedha. Dhimma qabeenyaa irratti macaafni qulqulluun baay'ee barsiisa. Qabeenyaan maalidha? Attamitti itti jiraatu? Namoonni dhimmuma kana irratti baratanii as keessa jiraachuu danda'u. Inni dhimmi isaa kan biraati. Macaafni qulqulluun garuu qabaa horii hin barsiisa. Bu'aa horii faayidaa isaa hin barsiisa. Akkuma kana miidhaa isaas hin barsiisa. Anis macaafarraa argeen isinitti hima warri koorsiisaa fudhattan of galchaa. Macaafni qulqulluun waa'ee horii maal jedha seetan? Horiin ittiin jiraachuuf akkuma isin beektan ittiin jiraachuuf kan namaa kennameedha. Ana ittiin addana dhufuudhaaf baay'ee na fayyadeera har'a ganama. Utuun barii silaa yeroo manaa kee lukaanan deebite yoonas hin ga'u. Sababa horii yeroodhaan dhufee as ga'eera sababa qarshiin jirtu. Jireenya keenya keessatti dhimma baay'ee barbaachisaadha. Tajaajila keenya keessatti dhimma baay'ee barbaachisaadha. Waldaadhaafuu mootummaadhaafuu waluma qixa barbaachisa horiin. Warra biyya lafaafis warra amaneefis wal qixa barbaachisa horiin. Haa ta'u iyyuu malee macaafni qulqulluun horiirraa waa nama hallatan jedhu. Horii jaallachuurraa wanta hamaatu lata jedha. Garaagarummaa ishee asitti nuu badhaa. Birriirraa seexanatu nama qaba miti. Birriirraa yaada namaa waa namaatu qaba miti. Birrii jaallachuurraa qarshii jaallachuurraa waa namaatu lata jedha. Hin lata jedha. Hin daraara waa namaatu horii jaallachuurraa waa namaatu babal'ata. Waa namaatu argama waa namaatu lata horii jaallachuurraa jedha. Maaliif jennaan jaalala inni jedhu dhimma arrabaa wal qabatu miti. Jaalala inni jedhu dhimma sammuu duwwaa wal qabatu miti. Jaalalli dhimma lapheeti miti. Lapheerraa ka'a jaalalli. Laphee kee yeroo qabatu humna guddaadhaan sirratti yeroo moo si oofa jechuudha. Si fudhatee deema jechuudha. Horii ati silaa akka barbaadde gochuu qabdu. Horii ati silaa bulchitu. Horii ati silaa ittiin jiraatutu si fudhatee deemuu jalqaba jechuudha. Si bulchuu jalqaba jechuudha. Yeroo jaalala isaatiin qabamtu si fudhatee lafa fedhee dhaquu jalqaba jechuudha. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan irraa latuudha jedha. Horii yoo seeraan itti fayyadamanii golgaadha jedha Solomoon. Golgaadha jedha nama gargaara jedha lallaba 7:12 horiin nama golga jedha. Akka kanatti nama babbareecha suufii akkas babbareedu uffata akkas babbareedu mana akkas bareedu nama laata nama golga nama gargaara horii yoo seeraan itti fayyadamanii jedha macaafii horii hin jibbu. Akkuma kana immoo jedha horiin xiyyeeffannaa jireenya keenyaa isa jalqabaa yeroo ta'u isaaf jiraadhaan horii argachuufan jiraadha. Horii argachuufan hojjedha. Horii argachuufan waldaa dhaqa jedhee namni xiyyeeffannoo isaa horiirra yeroo kaa'u immoo alana horiin maal ta'a? Seexana ta'a. Nama fudhatee deema jechuudha. Gaafa ati isaaf jiraachuu jalqabdu, gaafa ati kaayyoon kee isarra ta'u jechuudha. Kaayyoon tajaajilaa horiirra gaafa ta'u tajaajila bada. Kaayyoon jireenyaa horiirra gaafa ta'u jireenya bada. Kaayyoon barumsa horiirra gaafa ta'u barumsa bada. Maal amma nagarree bara keenya kan nami barateera jedhamuudhaaf barata. Maqaa barumsaa balleessaa irra beektu ni barakan. Maqaan barumsaa badaa irra nurkatti. Barateera jedhamuudhaaf barata. Kaayyoon isaa ittiin horii argachuudha. Bitee mana kaadheen bartee waan bara tokko waan ta'e godhaa jedha barumsa. Barumsa hin jedheen.
bitee mana kaadheeni baratee wanta ta'e godha. Kaayyoon barumsaayyuu horii ittiin argachuu yoo ta'e barumsa bada. Kaayyoon gaa'elaayyuu horii ittiin argachuu yoo ta'e gaa'ela bada. Horii masheef jedheeni malee warreen nageessanii beektanii horii masaaf jedheeni malee kaayyoon gaa'elaayyuu horiidha taanaan gaa'ela bada. Kaayyoon tajaajilaayyuu horiidha taanaan tajaajila bada. Kaayyoon ati jiraattu horiidha taanaan jireenya kee bada. Horii sababa jiraatteef argatta malee jiraachuudhaaf horii argatta miti. Utuun hin beekin isa warri kaan baratan keessa lixuu fedha. Haa ta'u dhiisee as deebi'ee garuu akka jireenya keessanii horiidhaaf sassataan ta'inedha macaafi qulqulluun. Akka jireenya keessanii horiidhaaf sassataan ta'in kana amantootaan jedha macaafni qulqulluun. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irra jecha bareedaa tokko jira. Jechi bareedaan achirra jiru Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irraa horiidhaaf akka jireenya keessanii sassataan ta'inedheetu wanta argattaniin dhugaa jedhaadha. Waaqayyoo ani matumaa sin dadhabu sin buusu jedheera jedha. Kana akka jecha ittiin qabeenya jibbuutti namoonni yeroo itti fayyadaman jira. Kutaa kana akka ittiin qabeenya balfu, akka ittiin qabeenya xiqqoo sadarkaa isaa gadi akkas miti. Wanti qabdu nagaa jedhii jechuun hin hojjetin. Yoo 50 qabaatte nagaa jedhii taa'ii jechuu miti. Wanti qabdu nagaa jedhi jechuun sassatin. Isa qabdu irratti dabalachuuf nama najjeesin jechuudha. Isa qabdu irratti dabalachuuf mana namaan diigin jechuudha. Hin sassatin jechuudha malee isa qabdu irratti dabalteen hojjetiniiti isuma taa'ii lakkaa jechuu miti. Maallaqii yookaan immoo horiin humna guddaa akka qabu na caalaa baay'een keessan beektu. Haa ta'u iyyuu malee namni jaalala horiitiin qabame horii argachuudhaaf jecha cubbuun irraa goruun jiru. Macaafa qulqulluu keenya keessaa namoonni horiidhaaf jedhanii dhugaa namaas dhoksanii beeku, dhugaa Waaqayyoos dhoksanii beeku. Namoonni laphee isaanii jaalala horiitiin qabame dhugaa namaa dhoksuufis duuban deebi'anii dhugaa Waaqayyoo dhoksuufis duuban deebi'an. Seenaa Izaabelii waggaa dheeraa kan lallabame beektu. Horiidhaan Naabot irratti nama bittee soba dhugaa kan baasifte. Soba ragaa sobaa nama kan baasifte horii kaffalte. Kan saatee kan saamiti kan jette. Har'a namoonni lapheen isaanii jaalala horiitiin qabame si ajjeesaa kolfu. Si ajjeesaa utuuti uwwattee duutu kolfu. Mana kee diiganii mana isaanii ijaarratu. Warri lapheen isaanii jaalala horiitiin qabame. Ani amantoonni akkasii as keessa jiru jedheellee yaadu. As keessa amantoonni akkasii yoo jiraatan ganama kana abidda Waaqayyoon lapheen isaanii abaqu. Amanaan horiidhaaf jedhee mana isaa ijaaraa mana namaa diigu. Amanaan horiidhaaf jedhee jireenya isaa jabeeffataa jireenya namaa buqqisu. Amanaan horiidhaaf jedhee wambarii isaa jabeeffataa wambarii namaa dhiitu. Amanaan horiidhaaf jedhee dhala namaa ajjeesu mana namaa balleessu. Ganama kana abidda Waaqayyootiin lapheen isaa abaqu. Warra horii argachuudhaaf dhala namaa gurguranii dhala namaa balleessanii jireenya namaa balleessanii warra horii argachuudhaaf jireenya addunyaa keessa jiraannu kana nutti hadheessan. Horii argachuudhaaf tajaajila nutti hadheessanii horii argachuudhaaf baanee galuu nu jibbisiisanii warra horii argachuudhaaf sirraan gorre. Jireenya bara kana keessa jiraannu inni kaan hin bulchaa inni kaan hin geggeessaa as keessa saba gosa baay'ee jira. Haa ta'uuti jireenya keessa jiraannu al tokko galagalaa ilaalaa akkatti biyyi jiru akkatti sabi jiru namni ofii nyaatee buluudhaaf yeroo inni harka namaa duubatti deebisee hidhu ofii nyaata kan namaa hin hidha. Ofii jiraata kan namaa hin balleessa. Ofii fiiggata kan namaa balbala cufa. Yerootti namni jaalala horiitiif lubbuu walii isaatii rakkasiise. Yerootti namni horii argachuudhaaf dhugaa namaaf dhugaa Waaqayyoo balleessu. Yeroo akkasii keessa jirra. Waldaa Efesoon duwwaamini waldaa keenya keessa jira waldaa wal fakkaatti. Amalli waldaa baay'ee walirraan fakkaatu. Yoo kan Efesooniin caale malee keenya isaa gadi hin ta'u. Waaqayyoo inni nu waame nu haa gargaaru. Inni sinan jaalladha nuun jedhee nu haa gargaaru. Malee badaa jirra. Baay'ee gaarii miti. Baay'ee gaarii miti. Imimmaan hiyyeessaatu akka lolaatti dhangala'aa jira. Imimmaan hiyyeessaatu mana nama baay'eetii iyyaa jira. Imimmaan haadha hiyyeessaatu magaalaa kana keessaa lafa lolaa jira. Imimmaan haadha hiyyeessaatiin manni nama baay'ee bareedee. Imimmaan ijoollee hiyyeessaatiin manni nama baay'ee bareedee namni baay'een biddeensaa furdifate. Imimmaan ijoollee hiyyeessaatiin namni uffata dirribii uffate nagaa taanee waldaa keessa teenya saba.
Imimmaanaa dhayyeessaa imimmaan sagaleen dhaga'amne baay'eetu jira. Iyyan dhaga'amne baay'eetu jira. Iyya nami gurrarraa qabate baay'eetu jira. Yeroo itti nami ofii isaatii nyaatee buluudhaaf obboleessa isaa ajjeesu, ofii nyaatee buluudhaaf wal gurguru, ofii nyaatee buluudhaaf tajaajila maqaa balleessu, maqaa wangeelaa rakkasiisu, maqaa amantii rakkasiisu, maqaa jireenyaa nu duraa balleessu bara hamaadha. Mee mana keessan iyyuu ilaala. Mee tajaajila keessan iyyuu ilaala. Mee waajjira keessan keessa dhaggeeffadhaa. Imimmaan namaa harka kee irra jiru. Dhugaadhuma harki kee dhiiga namaarraa qulqulluudha. Dhuguma haadhoo koo utuu amatti dhugaa hojjettu akkasitti biyyi badaa'eera. Dhugumaa fira. Utuma sin barcuma qajeelummaa ol qabdanii jirtanii badaa'eera. Akka itti gad deebi'aa irraa. Utumati qajeelummaadhaan faradaa jirtu biyyi badaa jira dhuguma. Mee mana kee ilaali, mee biiroo kee ilaali, mee wambarii kee ilaali sarara teessu, mee waajjira keessaa hojjettu ilaali. Ati dhugaaf gurra qabda moo qarshiif gurra qabda? Ati abbaa birriif dura kaata moo abbaa dhugaaf dura kaata? Amana tajaajila. Abbaa birrii dura lafaa si kaasa moo abbaa dhugaan lafaa si kaasa? Ani irra darbuun dadhabe. Lapheen keessa kamiif naha? Lapheen kee dhugaadhaaf birrata moo qarshiidhaaf birrata? Inni si fudhatee deemu kun jaalala birriiti moo jaalala hojii keetiiti? Jaalala ogummaa keetiiti moo jaalala horiiti? Amma ati nagaadhaa dhuguma. Amma dhugaan sirkatti badeen jiru. Amma qajeelummaa sirkatti badeen jiru. Ifa dhugaa isaatiin sitti balaqqeessa Waaqayyo ganama kana. Waaqayyo amantoota waldaa kanaatti ifa dhugaatiin balaqqeessa. Ifi dhugaa Waaqayyo laphee keenyatti balaqqeessa. Ifi dhugaa Waaqayyo mana keenyatti balaqqeessa. Ifa dhugaa Waaqayyo argaa. Warra dhugaa Waaqayyo horiidhaan dhossan. Gooftaa Yesuus du'aa ka'eera jedhanii bartoonni lallabnaan warratti awwaala hedduuf horii kennanii hin kaane hattuu taate jedhaa jedhan bar tokko yaadattanii? Dhugaa Waaqayyo addunyaadhaan mul'ise dhossuudhaaf horiin humna qaba beektu? Warra garaan isaanii horiidhaan machaa'e jaalala horiitiin machaa'e dhugaa Waaqayyo dhossuuf iyyuu duuban deebi'ani. Dhugaa Waaqayyo biyyaaf kaa'e, dhugaa Waaqayyo addunyaaf kaa'e, ilma koo kanan biyya lafaaf kenneedhe kan inni gadi fide du'aa ka'eera jedhanii lallabnaan hin kaane hattuu tateedhaan horii namaa kennisiisanii. Warri horii argatte dhugaa Waaqayyo dhossuudhaaf hin kaane hattuu tateettee olii gada deemtee lallabdi. Horii fudhattee dhugaa Waaqayyo jijjiirtee lallabdi. Horii fudhattee dhugaa Waaqayyo jijjiirtee himti. Horii fudhattee dhugaa Waaqayyo dhossuuf ariifattee dubbatti biyya keessa fiidde. Waaqayyo ganama kana balbala sobaa mana kee irraa cufu. Argitee gara jaalala horii qabu Waaqas namas hin sodaatu. Waaqayyoonis namas hin sodaatu. Nami jaalala horiitiin machaa'e Waaqayyoonis namas hin sodaatu. Isan argin argeereedha, isan dhagahin dhagaheereedha. Biran jiraedha. Ani koo biran jiraedha ninaaboteetti farade koo gaaficha. Ninaabotee irratti dhugaabee yeroonni mootii arrabsu bira jirreedhan. Horiin maraachee waan hin argin argeereedha ni dubbatu. Jaalalli horii maraachee waan hin dhagahin dhagaheereedha ni dubbatu. Nan dheekkame ta'een beeku waan irraa banbanaa'eera. Warra jaalala horiitiin maqaa waldaa balleessanii, jaalala horiitiin maqaa tajaajilaa balleessanii, jaalala horiitiif maqaa ogummaattiin baratanii iyyuu warra balleessanii. Waaqayyo warra akkasitti dheekkama barana. Itti dheekkama Waaqayyo. Madirakii keenyarraa Waaqayyoon dheekkamaan badeera fakkaata. Waaqayyoon dheekkama. Amma iyyuu dheekkamaa jira maal tafee miti? Hin dheekkama Waaqayyo. Dhugaan kan eenyuuti beektu? Dhugaan kan Waaqayyooti. Kan namaa mini, kan seexanaa mini, kan baraa mini dhugaan kan Waaqayyooti. Qabeenyaa isaa irratti nama ni saaree Waaqayyo. Eenyummaa Waaqayyooti dhugaan. Qabeenyaan ni gombisaatti naqatu mini. Eenyummaa isaatii isaaf. Yoo barri bade inni dhugaadha. Yoo barri manca'e inni dhugaadha. Yoo xiyyoomte yoo sooromte inni dhugaadha. Yoo lafti bade yoo biyyi bade inni dhugaadha. Eenyummaa isaatiif hin kaa'u Waaqayyo. Warri dhugaanis nirkatti rakase jaalala horiitti lapheen keessan dabarfamee kenname. Warri dhugaanis nirkatti rakase laphee keessan ilaalaa ganama kana. Qabeenyaa Waaqayyoo eenyummaa Waaqayyoo balleessaa jirtu.
eenyummaa Waaqayyooti dhugaan. Waldaa Efesoon keessa warra jaalala horiitiin amantiirraa badan tu waldaa keessa jira. Amantiirraa badaniiru waldaa keessa jiru. Egaa kana Waaqayyo namaa oolchu. Gorsi macaafni qulqulluun horii irratti kennu egaa horiidhaaf bakka isaaf malu kennaa jiraadhaa. Badhaadhummaa duukaa hin fiiginaa jedha macaafi. Duukaa hin fiiginaa. Isa ari'utti namarra jettu, isa ari'utti xinnaa caccabsitu, isa ari'utti wal'aalaa miitu, isa ari'utti hiyyeessa miitu badhaadhummaa duukaa hin fiiginaa jedha macaafni qulqulluuni. Jireenya keessa jiraatanitti gammaduu dadhabuutu akkas nama godha yeroo tokko tokko. Inni ani qabu nan ga'u isa akka kan namaa malee, isa akka kana baluu malee jechuutu kaka'uutu akkas nama godha. Macaafi qulqulluun egaa waan qabdu nagaa jedhin inni jedhu isa akkasiiti. Waan sirka jirutti gammadii jiraadhu. Isa fuula kee duraatiif immoo Waaqayyoon abdadhu. Kiristaanni akka itti jiraatu. Kiristaanni Yesuus akka jedhe jireenyi namaa maalirra dhaabatu jedha. Baay'ina qabeenya isaarra dhaabatu jedha. Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 12. Jireenyi eenyuyyuu maalirra dhaabatu jedha. Baay'ina qabeenya isaatirra dhaabatu jedha. Utuu jireenyi baay'ina qabeenyaarra dhaabatate har'a maal tas dhaabata abbe? Jireenyi baay'ina qabeenyaarra dhaabatu keessumaa kan kiristaanaa moo abdiirra dhaabata? Ati horii baankii keetii qabdurra dhaabachuu barbaadda yoo ta'e hin bada. Amantii keeyyuu isarra dhaabin, abdii keeyyuu isarra dhaabin, jireenya keeyyuu isarra dhaabin. Jireenyi eenyuyyuu baay'ina qabeenyaa isaarra hin dhaabatu. Kun barsiisa gooftaati. Barsiisa ajaa'ibaa barsiise. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Isa dadhabaasa, isa butuutaasa, maala dhabdadha jechaan na deemu kana dubbifatu. Jireenyi namaa baay'ina qabeenyaarra dhaabatu. Abdii Kiristoos irra dhaabata jireenyi keenya. Egaa jaalalli horii amantiirraa nama balleessa kana waldaa Efesoon irraa barachuu dandeenya. Jaalalli horii sassata fida jedha macaafi. Sassati immoo waaqa tolfamaa waaqeffachuudha jedha. Waaqa tolfamaa waaqeffachuun immoo cubbuudha kana isin caalaan beeku. Sassattuudha warri horiidhaaf nama jeeftu. Sassattuudha warri horiidhaaf dhugaa balleessitu. Sassattuudha kan naga'an jenne. Naga'a kan hin jenne. Al tokko isa nyaateen quufeera kan hin jenne. Jireenya qabutti mana qabutti kan hin quufne. Dhala qabutti gaa'ela qabutti kan hin quufne. Sassattuu jedhee waama macaafi warra jaalala horiitiin machaa'an. Amantoota waldaa keessa ta'anii Waaqayyo sassattuutti hin jedhu ta'u Waaqayyo nu haa oolchu. Sassattuun mootummaa Waaqayyootti hin galtu jedha Galaatiyaa 5. Warri sassatanii mootummaa Waaqayyoof matuma kan malan miti jedha. Sassattuuni hin taatu waldaa keessattis, biyya keessattis, mootummaa Waaqayyoo keessattis sassattuun hin taatu. Walumaa galatti gaa nuyi jedha Phaawulos waanuma tokkollee finnee gara biyya lafa kana hin dhufne waan tokkos fuune keessaan baanu jedha. Jala muramaadhuma dubbiin macaafa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Nama mana gaga'u kana isa gaafanni guyyaa dhalateetti achi deebisa Phaawulos. Nama gurguddaa baqa. Nama waggaa dhibba naamni waldaa keessa jiraate isa gaafa dhalateetti achi sin deebisa macaafi qulqulluun. Isa gaafa dhalattanii yaadadhaashi gaafa sassati laphees hin qabatu. Gaafa horiidhaan dhayi harkaa fudhi isiniin jedhu. Gaafa laphee keessan kiyaa ka'eme mana baluu kan koo godhadhe jireenya baluu kan koo godhadhe gaafa jettan isa guyyaa dhalatte yaadadhu jedha macaaf. Gaafa dhalatte maal turte jennaan lakkaa hundumtuu qullaa ture. Birriin qabu, uffatan qabu, nyaata qabu gaafa dhalate nama hundumtuu. Beesiknii gidii hin qabu gaafa dhalate nama hundumtuu. Gaafa gara biyya lafaa dhufte harka kee qullaa dhufte jedha Phaawulos. Harka kee qullaa dhufte. Achi immoo gaafa dhuma keetii immoo yaadii jedha. Gaafa dhuma keetii immoo attamitti deemta jennaan qullaa kee harka kee duwwaa deebita. Inni ammatti sababa isaa nama jeeftu kun si duukaa hin deemu. Inni irra sassattuu si godhee Waaqayyotti adda si baasu kun si duukaa hin deemu. Qullaa dhufte qullaa deebita. Harka duwwaa dhufte harka duwwaa deebita. Kanaaf jedhee sassattuun ta'u warri jettan harka keessan walitti rukutaati Waaqayyoof galata kenna. Ani kanaaf jedhee sassattuun ta'u. Ani kanaaf jedhee nama najjeesu. Ani kanaaf jedhee jireenya namaan balleessu. Ani harka duwwaan dhufe harka duwwaan deema. Lafa naquun qaba. Hinni kuni isan keessa turuudha malee isan fudhee deemu miti. An kanaaf jedhee nama najjeesu dhiyaarra murteessi. Dhugaan sitti hima. An kanaaf jedhee jireenya koon balleessu. An kanaaf jedhee amantii koon dhabu. An kanaaf jedhee qulqullummaa koon dhabu. Han harka duwwaan dhufe han harka duwwaan deema jedhi murteessi. Ganama kana Waaqayyo laphee kee ijaaru. Jalqabaa Xiimotewos boqonnaa 6
lakkoofsa 7 nuyi gara biyya lafaa kanaa yeroo dhufnee waan tokkoyyuu finneen dhufnee isa keessaas waa fuunee hin deebinuu jedha. Akkas jechuun kan keenya miti jechuudha. Gara biyya ta'ee dhufnee harka keenya duwwaa of keessaa nu ariiti guyyaa ta'e tokko. Gara biyya keenyaan dhufne nuti. Guyyaa ta'e tokko nu ariiti harka qullaa nu ariiti. Waan qabdu nurraa fudhattee nu ariiti. Waan qabdu nurraa fudhattee nu geggeessiti. Warqee adarra quba keetti kaa'attu hankooti jettu gaafati duutu lakki kan kooti jetti biyyi lafaa sirraa fudhatti. Uffatati filattee uffattu kana gaafati duutu biyyi lafaa ay kan kee miti atakka itti na biraan dhufne gaafan si arge qullaadhaati siin jetti biyyi lafaa. Gaafa sin duutani an gaafa na bira dhufte qullaa beenu jetti biyyi lafaa. Hamma uffatte yoo ankoo uffachaa turte. Hamma nyaatte yoo ankoo nyaachaa turte. Har'aa kaatee biddeen koo sin nyaattu. Wayyaa koo sin uffattu. Mana kootti sin galtu. Warqee koo sin kaa'attu. Biiroo koo keessa sin teessu jetti biyyi lafaa. Qullaa keessi arge beenu jetti gaafa sin duutan. Namni kanan beeku gaa. Hankooti si haa dhugaadha. Ofuma irratti wal lolla irratti wal ajjeesna. Akka nu agarteetti deebiftee nu geggeessiti biyyi lafaa. Waaqayyoodha inni qophaa'ee isa qullaa isaa erge kana qullaa gaafa ni deebi'ee dhaqu akka inni dhageetti qophaa'ee kan simatu ishoo mucaa koo dhufe ishoo isa jooraa ture dhufe isan jaalladhu dhufe kan jedhu Waaqayyoodha malee isheen asii beenu ati sila kan koomiteetti. Kanaaf akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataan ta'inii jedha. Inni kan biraan shanaffaa waldaa Efesooniin rakkise. Inni akka Phaawulos ergaa kana barreessuuf isa ariifachiise. Warra beekumsa sobaatiin amantiirraa badeetu waldaa keessa jira. Warra akkasiitu waldaa keessa jira. Tarii yoo Waaqayyo jedhe waaree booddee sitti deebina waan ta'eef waa'ee waldaa Efesooniin rakkise ilaallee nama Waaqayyoo ta'uu hiikkaasaa dubbanne waan nama Waaqayyoo nama godhuma walitti dubbanna yoo jaalala Waaqayyoo ta'e. Rakkina gurguddaan amma isinitti dubbadhe kana keessa dhaabatanii garuu macaafni qulqulluun yeroo tokko iyyuu amantootaan harka kennadhaan jedhu nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qophaa'aa jedha. Rakkina guddaa keessa jirta. Gaaffii guddaa keessa jirta. Xuraa'ummaa guddaa keessa jirta. Miidhama guddaa keessa jirta. Achuma keessaa gatiin kee nama Waaqayyoo ta'uudhaaf waan sii kennamuuf nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Lafatti kufte kanaa ka'uudhaaf amma tarkaanfii ofirratti fudhadhu. Wanta si qabate kana kiyaa ba'uudhaaf tarkaanfii ofirratti fudhadhu. Waan amantii si gachisiise kana dhiisuudhaaf amma tarkaanfii ofirratti fudhadhu. Gidiraa guddaa kana keessa ta'anii garuu nama Waaqayyoo ta'uun hin danda'ama. Nama Waaqayyoo ta'uu keessa bu'aa baay'eetu jira jedha macaafni qulqulluun.